Si. Kam. Nagaa keessan? Nagaadha. Nagaa. Isa deema. Kun as deemee maara. Ija kee keessa gaafan si ilaalu abbaa kee natti fakkaata tokko. An abbaa qabaa? Abbaa qabda. Abbaan kee goota ture. Nama jireenyaaf gadi hin jenne ture. Qaxalee illee. Abbaan kee goota ture. Nama jireenyaaf gadi hin jenne ture. Maal godhaan kan darbeerraa maal godha? Maal gochuu yookaan qabuun beeku. Wayyoo jireenya kooti. Maalummaa koo biqoo akkaman godha. Jaamummaa isheetti ishee dhiisee hiree isheenis duutaa laata. Tola akkaman godha. Lafa jeesuun gabaarra. Abbaan kee goota ture. Abbaan kee gootaa Nama jireenyaaf gadi hin jenne ture. isaan fuudhee abbaa. Galee amma iji koo argutti tolaadhaaf biqoo gidduu jiraachuun murteessa. Kottu iddoo sana jira. Achumatti seegaa. Kottu. Nagaadha. Waa'ee kee odeeffannoo tokko nagaanii biyya keenya namarraa fudhate. Kabbaa biyya taatee akka hoggantuu taatee si yaaduu ani immoo jiru jechuu barbaade. Kanaaf eenyuyyuu namoota baay'ee qoradhee kan nama yeroo argadhee kan dhufe jechuudha. Tole gaa'ee akkuma ati jettee hunda isaayyuu nan raawwadha. Rakkoon qabu nu wajjin hojjechuu dandeessaa. Nama dhimma kana wajjin hojjetu isaa wajjin wal si barsiisaa jechuudha. Silkii si bilbilee wal si quunnamsiisuu nan danda'a. Rakkoon qabu. Tole haa ta'u. Yeroo hin deemte miti. Tole rakkoon qabu. Akkam isin nagaa keessanii jirtu Noora. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa. Tolee, har'aatti kan argamnee fi inni maamila keenya haaraadha. Abbaa qabeenyaati. Nu wajjin hojjechuu barbaadeetu. Kanaaf waan jiru hundumaa si wajjin haasa'ee ati natti himtaa jechuudha. Amma xiqqoo beellama gatiin qabuu fi jarjaraan jira. Tole rakkoon qabu. Waan jiru saaxinaa seetiin adeemsisi. Rakkoon qabu. Tole walaa barruu obbo Dabalaan jedhama. Obbo jireenyaa. Noora asuma ta'a kan fuuldura mukutaa. Egaan isheen amma deemtee turte hoggantuu koodha. Baay'ee rifachaa jirtuu fi maleessa haala jiru ibsuu wajjin haasa'uu dandeessi. Erga akkas ta'e waan akkamii kanatti barbaaddeessidha? Tolee, dhaabbanni keessan dhimma lafaa wajjin wal qabata. Kana namatu na eere kanaan dura. Kanaaf ani immoo
abbaa qabeenyaadha akkuma isheen nama dubbatte. Kanaaf lafa irratti hojjetamu hojii guddaa hojjechuu barbaada. Isin gaafachuun dhufe gara boodaatti waan guddaa hojjennate yaada. Kanaaf iddoo qabaattan yoo jiraate na eertaniitu isaan booddee achirratti waa hojjechuu barbaadetan. Akkuma odeeffattee dhaabbati keenya waan akkasii irratti investii godha. Ati immoo carraa qabda. Yeroo itti nu gaafatti kanatti naannoo tokko jira lafti tokko jira. Baay'ee investii irratti gochuudhaaf waan barbaadatti jechuudhaaf baay'ee mijataadha. Namoonni baay'een iyyuu iyyaafachaa turanii garuu immoo carroomtee argattee jirta. Kanaafuu saayitiin koos deemee jira sabiitiif baay'ee rifachaa sabiitii fi amma kallattii mana manichis agarsiisee haala jiru immoo waliin jinaasnee kallattii nuti deemnee gaariidha. Tolee man deemna jechuudha. Tole. Egaan akkuma haalichatti mee naannoo piroojeektiin isin jedhee manachiin isin jedhee kun akkuma ilaaltudha. Yaa'u gaafa keessi ilaaltu baay'ee wanta xiqqoos fakkaatu hundaa garuu asirratti namoonni baay'een piroojeektii guddaa hojjechuudhaa fi baay'ee barbaadaa kan jiran sababii fi isaan keessaati garuu carraa kan argachuu keetti baay'ee tokko siif gammadeera. Dhugaa kunis dubbadha. Iddichi kanadha. Eessa kana achi gaa kun hojiinis xiqqoo hin fagaata. Baay'ee namatti tola kanarratti waan dinqiitu hojjetama malee. Kanarratti waan bareedaatu hojjetama. Ndaama iddoo kana argachuu kootti baay'ee natti toleera. Baay'ee gammadeera. Eeyyee ani yuusti akkati baay'eetti gammaddu akkati baay'eetti qoftu ani nana mana. Egaa manichi naannoo sana jira manichiin si agarsiisa. Kun akkuma ilaaltu manichi irra jiru suni sanadha. Manatti ishee irraa kaaftee xiqqoo ishee dadhabdeetti yoo manattiin. Maali kun faayidaa maalii qaba sirreessa maal? Isheen faayidaan qabdu manatti sana irraa kaafte. Rakkoon qabutti yeroo siif hin kennaa yeroo sana gidduutti kaaftee wanta jiru hunduma isaa murtii xumuruu dandeessa. Egaa haala wantichaa sof baay'ee sababii ariifachaa jiruu fi deemee biiroo gallee wantichaa haala jiru haasofnee xumuruu qabna. Rakkoon qabu kun naaf salphaadha maal kanarratti waan guddaatu hojjetama. Sababni isaa iddoon isaas iddoo mijataadha. Haalli qilleensaas akkuma argitu baay'ee bareedaadha. Iddoo kana argachuu irratti baay'ee gammada. Waan dinqisiisaa irratti hojjedha. Baay'ee akkati gammaddu beekaa kanaaf namoota baay'eetu ni eegarsa bitee fi gara biiroo deemuu qabna. Haa ta'u. Wanta sana mijeessineerra amma dhufuu dandeessa. Kottu.
Chalisa. Chalisi. Hey. Aduh. Chalisi sini. Chalisi. Chalis. Waan gootan tokko tokkoon bu'aasaa argachuuf jirtu argachaa jiru. Ani kan hin jedhu maaliif amma kana nama dhararsiisu maaliif amma kana nama dhiphistu. Baay'ee nama dhiphistu. Baay'ee nama dhiphistu. Chalis. 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 Maal kun daawwataa hin buusa irra. Dari nanti, di mana makan dulu lah, Tuhan? Tikol masih anu tadi, mana sih? Mana yang kasih? Semua sih, kamu kotin, anak ragu tadi, anak, narraa murta'ina todhaa turtan maaliif gara jabeenya akkasii maal akkamitti gara jabeenya guddaa akkasii dhukkuse sammuu qabdu ati sammuu qabdu hoogganaa kan ati sammuu qabdu ati baay'ee nama dhibdu kana sirriitti bishaan isa kenne bishaan isa umuraa fi jettanii waan ni qeefa akkas godhe maaltu akkas godhe qeekoo isa kanaan duraa miti ko maan iji ol diigee gad diigee balleessa ayaan main nuansa nambadi Wayyo.
Ijoollee, tol. Tol. Beekoo. Qaroodha beektiiku. Eenyudha? Maalni? Maal taate? Eenyudha immoo? Beekoo. Tol. Maal ijoolleen koo maal taate? Tol. Maal oolma ko? Maalni? Meerree haati keessan? Beekoo maala? Maaloo. Haati keessan ho'i? Eenyu nan gaafadhaa eenyu? Tol. Maaloo yaa waaqa koo maalidha? Beekoo maaliif hinaasoftanii? Beekoo. Maaloo. Eenyudhaati? Maanni tola maal takkas godhee tola? Nagaan isa deemnee ani? Beenya. Tola. Eenyudha? Eenyudha? Meerre beenyaan? Ati eenyudha? Maaloo Beekoo koo maalni? Maal ta'e mucaan koo nagaan isa deemte ani? Beenya. Beenya. Maal taate? Beekoo. Beenya. Beekoo. Beenya. Eenyudha immoo? Tasgabbaay. Warra akka keetti tarmee koo galaafate. Nama akka ija kootiitti ilaalu tolaa akka godheen eegi. Tasgabbaay. Natti siqe. Tasgabbaay. Eenyudha? Natti siqe. Eenyudha? Natti siqe. Tasgabbaay. Biko maal si Tole godhe? tasgabbaay. Natti siqe. Homaan goone no? Tole maalidha? Anoo maan goone? Maalidha? Anoo maan goone? Maalidha natti? Anoo maan goone? Tasgabbaay. Tasgabbaay. Natti mi ati waa'ee kanatti mi eenyudha? Afachuu mee afachuu. Ati eenyu? Afachuu taa'i annama mormaa maati. Tasgabbaay rakkoon qabu. Tole. Beenya. Taa'i Beenya. rakkoon qabu. Oo. Beenya. Taa'i. Tole eenyudhaati? Lamee beenya. Ejjeen ofii kennaaf ibsi. Nan ibsaan. Haadha koo ajjeestanii. Akkasittiin tolaa galaafatanii. Mana kana teessu. Tola nagaa dhiisee hin deeme miti ani. Maal takkas godhe tolaa koo? Turiin tuqina ofii kennatti mi. Eeyyee. Obsi. Isa kanaan duraayyuu. Mee afachuu. Gudeelcha narra taa'e sana hin dandeenyeen. Hunda isaa siin ibsa. Afachuu obsi. Tasgabbaay. Natti. Ila ani. Tolee fa'aa keessan qaqqabatanii natti meenaa. Tole. Isinittan hima tasgabbaa isinittan hima. Ani abbaa keessanii ani. Abbaa. Abbaa. Eeyyee abbaa keessanii. Abbaa qabnaan. Eeyyee. Eessaa fuune nuti abbaa? Ila abbaa keessanii ani. Seenaasaa booda suuta jedhee isin ibsa. Eessaa fuune nuti abbaa? Qabdu ani abbaa keessanii. Eessa turteeti? Rakkoon qabu isiniin ibsan. Ani abbaa keessanii. Abbaa. Eeyyee. Tolaa. Ani abbaa keessanii. Biko nuti abbaa qabna. Abbaa. Abbaa. Abbaa mana dhaggeeffadhu. Yeroon kun yeroo nuti itti boonyu miti. Wanta jiru tokko lamaan sitti Mee naa ibsi. nuti dhugumaan abbaa mootaati. Nee naa ibsi. Ani abbaa keessanii. Isuma dhugaati. Tolaan. Abbaa keessanii. Ma abbaa caalii kan jedhamu. Hiriyaasaatu biddeena anaaf kenne jedhee. Abbaa caalii? Eeyyeen. Abbaa caalii suma ollaa kan. Jiru
Sabun sa amali beto. Ipay na yaran. Ina mata usa. Asin usa na gado usa wato. Kanaan booddee immoo jireenya bashannanaa jiraattu. Karaa bira adanaa deemuun kun haaluma jireenya tokko sirreessuu danda'a. Sababni isaa maaliifi bakka jireenyaan bara haati keessan beektu iddoo abbaa taate iddoo haadhaatti haadha taate isin guddiftee akka irraan ta'e malee isin guddiftee kanaan siin garuu immoo kanuma darbee immoo isheen immoo isheen lubbuudhaan hin jirtu. Ijoollee haati keessanii iddoo abbaattis taate iddoo haadhaattis taate isin guddiftee sadarkaa kanarraa geesse akka ammaan ta'e malee lubbuu ishee jannataa ta'uuti maal goona amma isa dhiilleetu amma kunoo manni kana fakkaatu kana keessa akka bashannantanii akka barbaaddanitti akka keessa jiraattaniif mana kanatu isiniif argee. Wayyo. Ijoollee, tol. Biko, qaruura beektiiku. Eenyudha? Maalni? Maal taate? Eenyudhaati immoo? Biko, tol. Maal ijoolleen koo maal taate? Tol. Maal oolmaa ko? Maalni? Meerree haati keessan? Biko maala? Maaloo. Haati keessan ho'i? Eenyu nan gaafadhaa eenyu? Tol. Maaloo yaa waaqa koo maalidha? Biko maaliif naasuftanii? Ko. Maaloo. Eenyudhaati? Maanni tola maal takkas godhee tola? Nagaanni isa deemnee ani? Beenya. Tola. Eenyudha? Eenyudhaati? Meerre beenyaan? Ati eenyudha? Maaloo biko gomaanni maal ta'e mucaan koo nagaanni isa deemte ani? Beenya. Beenya. Maal taate? Biko. Beenya. Biko. Beenya.
Eenyudha Timo? Tasgabbaay. Warra akka keessa sarmee koo galaafate. Nama akka ija kootiitti ilaalu tolaa akka godheen eegi. Tasgabbaay. Natti sige. Tasgabbaay. Eenyudha natti sige. Eenyudha. Natti sige. Tasgabbaay. Biko maal si godhe? Tole tasgabbaay. Natti sige. Homaan goone no. Tole maalidha? Anoo maan goone. Maalidha? Anoo maan goone. Maalidha natti? Anoo maan goone. Tasgabbaay. Tasgabbaay. Natti mi ati waa'ee kanatti mi eenyudha? Afachuu mee afachuu afachuu. Ati eenyu? Afachuu taa'i annaa mormaa maati. Tasgabbaay rakkoon qabu. Tole. Beenya. Taa'i Beenya. rakkoon qabu. Oo. Beenya. Taa'i. Tole eenyudhaati? Lamee beenya. Ejeen ofii kennaaf ibsi. Nan ibsaan. Haadha koo ajjeestanii akkasittiin tolaa galaafatanii mana kana teessu. Tolaan dhagaa dhiisee hin deeme miti ani. Maaltu akkas godhe tolaa koo? Turiin tukkina ofii kennatti miin. Eeyyee. Obsi. Isa kanaan duraayyuu. Mee afachuu. Gudeelcha narra taa'e sana hin dandeenyeen. Hunda isaa siin ibsa. Afachuu. Afachuu obsi. Tasgabbaay. Natti. Ila ani. Ani. Tolee fa'aa keessan qaqqabatanii natti meenaa. Tole. Isinittan hima tasgabbaa. Isinittan hima. Ani. Abbaa keessanii ani. Abbaa. Abbaa. Eeyyee abbaa keessanii. Abbaa qabnaan. Eeyyee. Eessaa fuune nuti abbaa? Ila abbaa keessanii ani. Seenaasaa booda suuta jedhee isin ibsa. Eessaa fuune nuti abbaa? Qabdu. Ani abbaa keessanii. Eessa turteeti? Rakkoon qabu isiniin ibsan. Ani abbaa keessanii. Abbaa. Eeyyee. Tolaa. Ani abbaa keessanii. Biko nuti abbaa qabna. Abbaa. Abbaa. Abbaa mana dhaggeeffadhu. Yeroo nuti itti foonyu miti. Wanta jiru tokko lamaan asitti Mee haa ibsi. nuti dhugumaan abbaa mootaati. Nee haa ibsi. Ani abbaa keessanii. Isuma dhugaati. Tolaa. Abbaa keessanii. Ma abbaa caalii kan jedhamu. Hiriyaasaatu biddeena anaaf kenne jedhee. Abbaa caalii? Eeyyeen. Abbaa caalii suma ollaa
baay'een galateeffadha kan manaa hin qabu. Sababni isaa maaliif beektu? Hin fayyadamee yaadan. Deebi'ee nama ta'uu isaa, deebi'ee sammuu isaa nagaa ta'uu isaa waa tokko. Kanaan booddee immoo jireenya bashannanaa jiraattu. Kanaa dura addanaa deemuun kun haaluma jireenya tokko sirreessuu danda'a. Sababni isaa maaliif bakka jireenyaan bara haati keessan beektu iddoo abbaa taate iddoo haadhaatti haadha taate isin guddiftee akka irraan ta'e malee isin guddiftee kanaan siin garuu immoo kanuma darbee immoo isheen immoo isheen lubbuudhaan hin jirtu. Ijoollee haati keessanii iddoo abbaattis taate iddoo haadhaattis taate isin guddiftee sadarkaa kanarraa isin geesse akka ammaan ta'e malee lubbuu ishee jannataa ta'uuti. Maal goona amma isa dhiilleetu amma kunoo manni kana fakkaatu kana keessa akka bashannantanii akka barbaaddanitti akka keessa jiraattaniif mana kanatu isiniif argee